بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وهذا الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليون أمنتي إسلامنا دا ولين قمنه عندي خيسن وجودا خان عالم الدنيا دا هندره جراتن بقى جراتن بقى جران نولمانو يجا أرانتنا قدي قدان akka gartee obboleewwan keenya jechuudha warreen gartee sabaan Oromoo tahuu qofaaf faannoon nafxanyaan faannoon Amaaraa fannifamtuun jechuudha waan takka addunyaa irratti arginee hin dhagayin ilma namaa akka boqqolloo waadanii wallaahi jarri sun nyaachuudhaa hunda banna fakkaataan kaameraa irraa dhaamsanii mataa namaa muranii dhiiroo reeffachii gadi ho'eessa faayallaata muranii fannisanii jala taa'anii suuraa ka'an nama ibidda keessa waadamu jiru akkana gubbaa dhaabbatanii suuraa ka'u ta'arku jirtan kanatti hedduu waan nama gaddisiisudha jechuudha waan akka ajaa'ibaati. Waan addunyaa kana guutuu irratti jechuudha biyyi meeqa agartee akka feete waliin lolti akka kana hin dhageenye immoo laatan. Wallaahi maaliif utuu girriin akkanatti dila kana hamtuudhaa tun hin dhufin duratti mucaan Hacaaluu Hundeessaadhaa maal jee nafxanyaan arras diina Oromooti. Barus diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaati. Maal jechuudha? Wallaahi dubbii sun akkasuma jarattiin suni simmintoo yookiin dhagaa keessatti rabbiin ruuwii uumimu nama akka isaa karoora qabu kan nyaatee dhugu namni akkas godhee jala taa'ee suuraa ka'uu jechuun mataa namaa isaan bira jiru. Maal jedhee dhiiroo wallaahi hedduu namatti ulfaata. Baay'ee hedduu takka namatti ulfaata wallaahi siin jedhu boona. Akkasii insha Allah gin immoo waan kana rabbiin akka hin taatu akka malee hin taatu rabbiin gartee nama baasa. Dhiigalmaan nama guyyaa takkatti lubbuun nama meeqaantanii nama mataa jabaachuun garaa jabaachuun laakiin nama dhaawanii ajjeesuun rakkoon qabu yeroo fedhan gartee makiinaadhaan bakka takka wali qabanii obboleeyyan keenya kan walloo makiinaadhaan bakka takkatti isaan san guutuu irraa kaan mukaan tumee gayyaasee rasaasa 30-40 nama meeqaan cafaqanii utuu cafaqanii rasaasni sun dhukkee haase akka waan waliin eeggatanii jechuu bar dhiirti rasaasa nama gatee lola keessatti illee bojjite miiceellee haa micciirtu akka beekaa gootu laakiin nama qotee bulaa dhalaa kushiinaa fa'aa keessaa qabamtu. Daa'ima ilmoo hootu qabanii qaluun akkasumallee deebi'anii gocha suuqannaa isaa kan sammuun ilma nama arguufillee nama rifachiisu waan yoo argite hirribni hin qabne namarra dalagu jechuun kun waan hedduu sammuu namaa kana nama jeequ wallaahi. Kiiloo meeqaas irraa bu'a. Namni namummaadhaan kabajamuu qabu yoo diinummaa walirraa qabaatan illee uummanni sun maal akka isaan dalage laakiin akkasii wajjin karoorri gartee mee mootummaan biyya tana jiraatee tana gartee waan kana utuu arguu caljaa dhugaa ni arga. Ammoo laakiin abaawwan isaan jaan abaawwan isaan gartee za'a 24 irratti duulanii duulli miidiyaa meeqaantamii haasoosun wallaahi waan kana takkaa nama ibiddaan gubdee foon akkasii affeeltee suuraa gubbaa dhaabbatteen kaa'an. Diina isaaniitu gaafa ajjeesanis nama isaan nama rasaasaan gartee dhaawanii ajjeesanis takkaa waan kana ka godhan miidiyaan kun inuma hin jirtu. Walaakin waan kana mootummaa dhaqabna jenna maaltu duuba jira maaltu dila kana hoo garaa isaan jireessa. Hedduu waan nama dhibu waan sammuu keessatti arguu dhiisii fi hirribni irraa hin qabne takka jechuudha. Kanaa sanis agarre kan aandu lessoos jette takka lama sadi jedhanii qabanii nama lubbuu qabu harka hudduu duubatti hidhanii shanidha jedhanii nama ooyiruu akaafachuu jiru. Ibidda keessa darbanii isaa lubbuudha isaaniin bahaji'ee wuxxifatu. Abanii isaa lubbuu mukaan keessatti akkana jijjiiran jechuudha. Kunis ni jira. Taana bira dabartee nama gartee dhawamee mana haakimaa deemu jiru gabbaasanii cafcafanii ambulaansii keessaa sunis jaruma kana laakiin taarikni jara kanaa ilma takkallee hin dubbatamne. Maal jechuudha? Maaliif hin dubbatamne? Namni kun lubbuu fi gaafachuu malee deebiin takka hin jirtu. Hedduu gocha nama suukanneessa. Wallaahi hedduu waan nama gaddisiisaati.
walumaanuu maatiin gartee wareegamtoota kanaa walumaan dhabnee warra sabri rabbis ni haa kennu isin jaa garuu quuqamni kun nama hunda keessa haa bulu. Salaamu alaikum.